fadha. Yoo isin kana cabsitanoo namni isinitti taphataa jechuudha. Maal siin jedhan buru kamaati waliin heera cabsitetu yeroo si nyaachuuf si dhufe. Abbaa kun mootummaa kan dur dhaabbatee akkana godhaa inni shaneedhaan kabalaasaaf dhiitichuudhaan lafaasii fuudha. Boru yoo achi si baasanii akkana jedhee siin jedhan kalee jetteerta kawaati gooteerta. Mirgi keessatti atamma shaneenumaa shanee gaaraa deeggaraati yookaan faannoo deeggaraatiin mirga keetii falmattaa siin jedhan qaata kabalaaf dhiitichuu fi warri nama dha'uu barate kun mataa dha'ee lafa si buusee jawaariin tokko ajjeefne doolaara gasii ergee jedha jechuudha si galee daan reeffa kee dhooftee lafa buufti nam tokko mi'a amma fuudhaadhee achi sirra geeraraa suuraa kaasanii jawaarii erganii jawaar amnistii fi addunyaatti maalitti facaasee yuutuubii fi gubbaa gadhiifataa bes be careful daldalan ta'in reeffa keessa illee mirga keessaniif illee ammoo yeroo mootummaa waan biraa yoo dhabdan dhagaan isinima peejii jira warra rakkoo kana gootan bakkoota dhimmi ilaaluu waan beektan peejii banaa haaraa banaa barreessaa gadhiisaa waan jiru dhagaa wajjin viidiyoo raaba gadhiisaa evidence hadhiisaa wannoon hin jedhu hattuu horii isin irraa nyaattu kanneen kan isin dararu kana naa biriitiin naa waraabii gadhiise dhiin yoo waa ta'e illee ebaluuf akkas ta'e jedhi maxxansi gadhiis hattuu isaantu kan laata deebi'ee waan godhaa sodaataam ebalu yoo waan lubbuun xiyyaafis akkas ta'e sodaadhaa ebaluuf jedhi maxxansi gadhiis maqaa isaa wajjin yeroo ummata saaman ittiin dhiisina mana keessan halkan tuman cadhiftanii kabalamaa dhiitamaatiin balbalteessa ilmaan daa'imman mana keessa isin irratti weerarsaatiin hin jiraatina mirgan qabu namni fedhe halkan dhufee waasu godhu yeroo manni kan kee halkan dhufee caboo kan dhiitamu si dhadhamu jira emergency wanni tokko hatattamaa yoo ta'e mana kee keessatti waa balleessitaa badii guddaa beekam dhufanii mana san cabsanii dafanii seenanii waa godhuu danda'an yoo ati seera cabsitee dhibba ragaa sirraa qabaata kana ala balbalatan ta'e kabajaan dhadha abbaa fedhaa ta'u poolisaan abbaa fedhe yoo ta'e balbatee kabajaan dhadhee dhiifama waan akkanaa isin gaafanne waan akkanaa kafalaa waan sitti man kabajaadhaan waan akkanaa godhu warri sun seera kabajee ka'e nama kabachiisa malee inni balbal namaa dhufee dhiitee balbala keessa buusu inni halkanii nama kaasee ijoollee daa'immaniif yoo abbaa warraa badii qabaate ijoolleen maal balleessi jaartiin maal balleessi ollaan maal balleessi oromootii kanneen ilaallannu wanni dalagamaa jiru laaftuu miti dhiifama na uffolchaa komantii teessan ilaalle namni waa katabda yoo jiraattan akkasii obsaan abbichuu dhugayaa kanaaf yinaame akkanatti namni kun wallaahi obboleewwan ta'e dhiifama naa godha oromootiyya wallaahi namni aqlii qabu bakka ilma namatti namni kun adda wallaahi abbichuun cubbuu abbichuun oromootti ta'uu deemu wallaahi ilma namaa tokkollee oromoon cubbuu isaa ganama kanaa jechuudha. Amma namni kun qaama isaa kan inni uffatee fiigu ilaalaa keef jedhee of dadhabee namni kun kabbiin jedhee oon hirriban qabu. Wanni mara mataas nyaatu maali beektani wanni mara caalaa dalagaan ni jabaata bari yoo gartee dalaggee akka feetan hirribni si ajjeesata akka jedha. Mooralii namni si cabsu. Namni kun deemee bar ummata kiyya kana amansiisee itti garsiisee mataa isaa ol qabee haa uf argee gartee itti gammadu guyyaa takka galtiifi abbaa garii gartee bar abbaa ijoollee duriyyee hattuu kijibaa ilma waan dalan ka qabeenya isaa saamu yoo abbaan asii dalagu gurguree jalaa godhu jira bara ilma akkasii. Abbaan kun fi akkasumatti hatticha isaallee duricha isaallee ka isa dhageenyellee ka qabeenya isaa facaasullee ka qabeenya isaa qabee ka isa gargaarullee abbaa kiyya taa'ee dadhabde jedhuunillee abbaami ijoollee tiyyaa guyyaa takka galtii yoo feete haa taatu ima fiiga hattichallee gorsa ka jabaatiin jabaa dhumee illee akkas naajee jedhaa jaartiin illee akkana yeroo argatu osoo akkana fiigu keef jedhee guyyaa takka abbaan lafa dhaya. Gaaf kana maal taate beektan hattaa gaarii mucaan gaarii sun ka abbaa waliin fiigullee waliin keef jedhee facaa'ee manni sun guutuun diigame warri kan gartee isa akkas godhullee gaabbiyaan marka uf nyaatee diidatti hafee wanni marti akka nama takkaa qabeenyaan horatiin akka nama takkaa bakka gaariin gaarii ta'e maatii sun faca'ee badaa jechuudha. Awwanni abbichuu irraa sodaadhee si abbu. Namni kun lubbuu qaba. Ni dadhaba ilma namaati maashinaa miti. Mooraliin duuban jiru. Sabni silaa hadha mooralii kenneefii bara. Si waliin jira waan biraa bara. Jabaadhu jagna keenya. Bar wanni mooralii caalu hin jiru bara. Birrii kennuu maal jedhamu muummichi ministeera dura dhufan maal jedha. Hujii nadhiisaa abbaan dandeettan na gargaara kun du'aa naa godhaa jedhe. Wallaahi mee nama kan ilaala. Ekam maaliifi nama akkasiin jedhu yoo ammaati
mana keessaa abbaan ilmi tokko abbaa faadhaan ummaatii daadii kiyya obboleewwan tiyya yoo dandeettan na gargaaraa. Yoo san dadhabdan anatu waan hundaa isinirraa cufaa isinii godha du'aa inaa godhaa isiniin jedhe maatiin sun hagam gammada. Bari inumaa lafaa kee gargaarayyuu bar. Maaliif hay anatti dhiisaa isin yoo dandeettan na gargaaraa yookaan nadhiisa du'aa inaa godhaa jedhe mooralii godhatee namni kun nama kanaa gargaaruu jedhee bare ulkee cinaa dhaabbata. Nama kanaa dhaga darkisuu malee maqaa balleessuu malee osoo hadha paartiin jabaan Oromoo jiraatee namni kenna isa waliin dhaabbate paartii mayaarayyuu paartii Oromoo qofa waliin dhaabbatee ban namni kenna shanima jennu tana foora tuffannu kana Jawaarii kana wajjin dhaabbatanii osoo nafxanyaa wajjin dhaabbachuu dhabee namni kenna osoo Shaabiyaa wajjin dhaabbachuu Wayyaanee waliin dhaabbachuu Ijiptii waliin dhaabbachuu dhabee namni kenna osoo maqa balleessii kana dhiiseetuma bar Oromoo ta'ee as deebi'ee bar lakki Jawaartu jagnaa isan goora kaayannaa lammatu jagnaa marroo fidannaa sin barbaannu ati kijiba ati hattulle jedhanii ni bar namni deemee wallahi waan akkasitti hin fakkaattu. Wanni nu gubee baraka ijoollee daa'immanii sa'a 20 Ismaal warra kalee ilma namaa baratee ajjeesu maasi godhuu dhiise. Namooma nurraa mulqee qurxummii bishaanii baatan Madagaskaarii dhufe bishaan Madagaskaar keessaa baatan nuun jedhan. Barbiyyallee nuun kennine. Lafa cittuu Madagaskaar kun amma rabshaa jiru san gartanii. Bardachi Madagaskaar lafarraa dhuftan nuun jedhan bishaan san keessaa baatan nuun jedhan. Bishaanii baatanii qurxummii jedhamnee afaan shimbiraati hookakkee jedhamee jedhanii ibarkatu jedhani. Afaan keenya afaan shimbiraati jedhani. Miidiyaa irra taa'anii addunyaa facaasanii. Nu'uun qurxummii bishaanii baatanii nuun jedhan. Namni achi dhaqee warra san jabaa godhee nurra akka dalagaa gabta akka mooraniin keessa cabba. Kanaaf akkasii inshaallah. Akkasii babbareedduuti iyyeen inshaallah hedduu isin jaalladha hedduu isin kabajaa daqiiqaa gabaabduu xiqqoo isii karaa tiktookiitiin seenee baya isin jaalladha isin kabaja mee waan gootan isin hundinuu gahee teennaa haa kafallu caqasanii qofan deeminaa rakkoo jiru waliin dhaabbanne nama gurumaa gurmuu haa taanu ilmaan Oromoo hadha biyya tana gartee ifaajaa jiran Adaanechi dubartii waan dalagde gartanii aabbichuun adda aabbichuun taane dhiira jala jira jeneraalota teenya duuba jira. Namoota keenya abbootii qabeenyaa gartanii warra hadha badhaasan sammee dhaqaa laalaa liistilee abbootii qabeenyaa warra hadha gibira sirnaan kafalaa jiru namoota hadha mul'achaa jiran bar abbootii qabeenyaa ree mul'achaa jirantu hadha bar waan qaban san irraa baasanii kaazinaa mootummaa kanaa kan irra godhaa jiran. Anaa ati hoo maal godhaa jirra ka jennu haa laallu jabaadhaa inshaallah hedduu isin jaalladha hedduu isin kabajaa kalkaniiti halkan gaarii ka guyyaa gaarii warri komantii keessan dubbisine of folchaa. Nama dokumentii dhedheeraa barreessanii of folchaa. Kalkanitti halkan gaarii ka guyyaa gaarii uummanni kiristaanaa waaqeffataallee nagannaa jiraadha uummanni musliimaa assalaamu alaikum.